namaa cubbuu keessatti kufeerraa qulqulleessuudhaaf guyyaa itti aarsaa ta'ee jechuun yaadatu. Ayyaanni kun maaliif akka kabajamu Bataskaana Ortodoksii Itoophiyaatti lallabaa akka ta'an barsiisaa Daani'el Caalaa gaafadheera. Ayyaanni Faasikaa kan kabajamu dursa uummanni Israa'el biyya Gibxi keessatti waggaa 430 ol gabrummaa keessa turanii kan guyyaa itti gabrummaa sana jala itti ba'an sana guyyaa Faasikaa yookaan immoo guyyaa ulfina isaanii kabaja isaanii guyyaatti kabajatanidha. Faasikaa inni jedhamee yaadatamu. Guyyaan sun guyyaa gabrummaa jala itti adda ba'anidha. Ta'us garuu hiikni isaa sana yoo ta'e iyyuu Faasikaan nuti kabajnu addunyaan kun badii cubbuu gabrummaa daabiloos jara kan turte gooftaan keenya Yesuus Kiristoos Addaamiif waadaa galee ture. Waadaan sunis waggaa 5,500 yogguu raawwatamu ilmoo keerraa dhaladheen si fayyisa jedheetoo waadaa galeefi ture. Waadaa kana haga ga'utti yookaan immoo barri 5,500 yookaan akka lakkoofsa Waaqayyootti guyyaa 5 walakkaan yeroo ga'u barri sun yogguu raawwatu haadha keenya dubaroo Maariyaam irraa foon ishee irraa foon lubbuu ishee irraa lubbuu fudhatee dhalatee jechuudha. Erga dhalatee booddee waggaa 33 biyya lafaa kanarra deddeebi'uudhaan barsiisee warroota afurri isaanii cabee jajjabina laatee fi barsiisaa erga ture booddee dhala namaa sana fayyisuudhaaf fannifame guyyaa jimaataa kana jechuudha. Guyyaa jimaataa kana fannifamee erga fannifame booda sa'a 9tti fannoo irraa buusanii Niqoodemoosii fi Yoosef kan jedhaman jarri kuni lamaan namoota kabajamoodha, beekamoodha, namoota baratanii, namoota qabeenya qaban, namoota biyya keessatti kabajamanidha. Malee Yesuus Kiristoos fannoo irraa buusanii awwaaluuf carraa hin arganne. Maaliif akka nama abaaramaa akka nama shuftaa lakkaa'anii waan isa fannisaniif jechuudha. Kanaaf ayyaanni gooftaa keenya Yesuus Kiristoos inni fannoo irratti oole sun kan kabajamuuf dhalli namaa badii keessaa cubbuu keessaa yookaan gidiraa keessa ture kana keessaa ba'eetoo fayyuudhaaf jechuudha. Guyyaan jimaataa kun harqootni cubbuu dhala namaa hundarraa guyyaa itti bu'eedha. Kanaaf guyyaa bilisummaa jechuu ni dandeenya jechuudha. Sagantaa keenya guyyaa kaleessaan dhimma ijoo tibbana Itoophiyaa keessaa kan ta'e karoora mootummaan humnoota addaa naannolee deebisee gurmeessuuf baasee fi taateewwan itti aananii dhalatan irratti xiinxala ogeessaa isinii qabannee turre. Yuunivarsiitii Birminghamitti barsiisaa akka ta'anii fi dhimmoota siyaasaa, federaalizimii fi misoomaa irratti xiinxala ka dhiyeessan Dr. Bizunaa Geetaachoo Yimaan wajjin gaaffiif deebii taasisne kutaa lammeessosaa isin biraan ga'uudhaaf waadaa gallee turre. Har'a immoo karoora mootummaan baase kanarratti mormii cimaan kan dhaga'ame naannoo Amaaraa irraati. Maaliifi kan jedhuuf kana nutti himani. Naannoon Amaaraa waan kana sababa sadiif morma. Tokko, humni addaa naannoo Amaaraa lafa naannoo Tigraay irraa qabachuuf shoora olaanaa taphateera. Yeruma amma dubbannu kanallee poolisiin addaa naannoo Amaaraa lafa Tigraay lixaa, Tigraay kibbaa, Beenishaangul irraallee lafoota muraasa qabatee humnaan of jala galchee lafti kun ka Amaaraa ta'uu qaba jedhee humna qabee jiru waan ta'eef naannoon Amaaraa diigamuu poolisii addaa naannoo isaa hin fudhatu. Sababni inni lammaffaa naannoon Amaaraa humna addaa cimfateera. Ispeeshaalii lola Tigraayitti aanuudhaan humni addaa naannoo Amaaraa lakkoofsaan illee gara lakkoofsa 250tti hanga ga'u gabaasaanii adda addaa ni beeksisu. Waraanni sun akka carraa guddaa kenneef ni hubatama. Humni faannoo jedhamu haalaan hidhatee humni addaa naannoo Amaaraa illee meeshaa gurguddaa harkaa qaba. Kaan booji'ee, kaan seeraa ala biyyoota ollaarraa galee yeroo waraansi jiru access to military weapons waan babal'atuuf sun carraa guddaa kennee fi dargaggoonni baay'een illee gara humna addaatti gara faannootti makamaniiru. Kanaafuu humna guddaa sana waan of harkaa qabuuf humna guddaa sana immoo gara mootummaa giddu galeessaa irratti dhiibbaa geessisuuf ni gargaaraan. Kanaafuu humna sana bittinneessuu hin barbaadu. Mootummaa giddu galeessaa yookaan bulchiinsa Abiy Ahmed irra dhiibbaa geessisuu yoo barbaade yoo jedhe immoo bulchiinsi Itoophiyaa bakki muummicha ministeerummaa illee anaaf mala yoo jedhe humna addaa sana akka bargaining power itti fayyadamuu danda'a waan ta'eef diiguu hin barbaadu. Sababni inni sadaffaa security threat. TPLF hanga barbaadamutti hidhannoo hin hiikanne waan ta'eef dhiibbaan TPLF irraa dhufuu ni danda'a. Kanaafuu uummata koo wanni eegu hin jiru ana malee gaaffiin jedhu yookaan yaadni jedhus ni ka'a. Dabalataanis waraanni bilisummaa Oromoo naannoo koo keessa ni socho'a, Wallagga keessas ni socho'a waan ta'eef hidhannoo yoo hiike waraanni bilisummaa Oromoo na balleessa sababa jedhullee ni dhiyeessu. Sababni kun hagam dhugaadha inni jedhu xiqqoo gaaffii keessa galullee. Gama mootummaan dhimma kana haalli itti keessummeessanii fi maal gochuu qabu kan jedhu irrattis kana nutti himan. Gadi fageenyaan dhimma kana mari'achuu hooggantoota poolisii addaa naannolee waliin bulchiinsa naannoo waliin dhimma kana gadi fageenyaan mari'atanii hojiirra oolmaa isaa akkamaa ta'u yookaan hanga yoomitti waan kana hojiirra oolchuu qabna jechuun guyyaa murteessanii adeemsa sana ifa godhanii lafa kaa'uun murteessaadha. Sababni isaa maali? Oduun adda addaa afaan fajjii uumanu ispeeshaalii miidiyaa adda addaarraa waan darbaniif keessattuu miidiyaa biyya alaa jiranirraa waan darbaniif namoonni dhuunfaa yookaan poolisoonni sunillee yaaddoo qabaachuun isaanii waanuma eegamudha. Ni bittinnaa'uu yookaan asii baatanii hojii hin argattanuu yaaddoon jedhullee ni uumama. Karaa biraatiin immoo akkuma sabaatti isin meeshaa hiikkattanii yookaan
gara humna federaalaa yookaan humna raayyaa ittisa biyyaatti makamtu taanaan uummata keessan balaa cimaaf saaxiltanii deemtu jechuudha. Wanni akkanaa wanna jiruuf wanna kana gadi fageenyaan ifatti dubbatanii mari'atanii hojiirra oolmaa isaa irratti xiyyeeffachuun barbaachisaadha. Karaa biraatiin mootummooleen naannoo erga waliigaltee kana mootummaa federaalaa waliin godhanii booda dhimmi kun akka hojiirra oolu jarrillee shoora olaanaa taphachuu qabu. Waan gaaratti mari'atan naannootti gadi bu'anii humnoota isaanii sirriitti amansiisuu qabu. Sana ta'uu baannaan humna hoogganuu hin dandeenye mindaa kaffaluun humna hoogganuu hin dandeenye yookaan ajajuu hin dandeenye hidhachiisuun balaa cimaa fida uummata naannoo sanaafiitis akkuma biyyaatti yookaan naannolee biraatiifis yaaddoo uuma waan ta'eef humna of jalatti qaban hoogganuu humna of jalatti qaban ajajuu danda'uu malu. Walumaa galatti yeroo kennamee mariin gadi fageenyaan godhamuun barbaachisaadha. Ittaanee hojiirra oolmaa isaa irratti immoo adeemsaan wanna kana xumuruun barbaachisaadha. Amma immoo oduun gaggabaabsee isinitti hima. Ministeerri muummee Xaaliyaanii Joorjiyaa Meeloonii daawwannaa hojii guyyaa lamaaf Finfinnee dhaqan. Daawwannaan kun hariiroo biyyoota lamaanii cimsuuf ta'uu ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed beeksisan. Haaluma wal fakkaatuun pirezidaantiin Somaaliyaa Hassan Sheekh Mohaammed daawwannaa guyyaa lamaaf Finfinnee qaqqaban. Itoophiyaan dinagdee ishee sababii waraanaa fi haala addunyaan dadhabe seessuudhaaf IMF irraa maallaqa argachuudhaaf yaalaa jiraachuun gabaafame. Torbanoota darban keessa qondaaltonni Itoophiyaa fi aangawoonni IMF Finfinnee fi Waashingtanitti mari'ataa turaniin. Keeniyaatti namoonni barri dhumaa dhiyaateera amma Yesuus dhufutti ni soomnaa jedhan 4 du'anii kaan isaanii laafanii hospitaala seenan. Poolisiin Keeniyaa akka jedhetti namoota dhufaatii Yesuus eegnaa jedhanii soomaa turan keessaa 4 du'anii kan argaman kamisa kaleessaatiin. Odeessi kunis na ajaa'ibuu mala. Hoolota yookiin immoo re'oota mataa qofa hambisuudhaan qaama isaanii guutuu dikee keessatti awwaaluun akkamiin isaan baraara. Tibbana suuraan marsaalee hawaasa irratti argine namoota ajaa'ibee nullee baay'ee nu ajaa'ibe. Aanaa Fantaallee ganda Aroo Qarsaa jedhamutti hoolonni qaamni isaanii awwaalamee mataa qofaatu ol ba'ee mul'ata. Kunis bona dheeraa gaanfa Afrikaa mudate booda rooba roobeen beelladoota dadhaban dandamachiisuudhaaf mala aadaa ittiin fayyadaman ta'uu jiraataan aanaa Fantaalee suuraa kana kaasee fi qoode lalisaan kana nutti himeera. Waqtii amma roobeessa bona ture nu bira sababa bona tureef horiin waan nyaatu hin argatu. Kanaaf hoolonni kun hin gabbu jechuun hin huqqatu. Gaafa huqqatan yeroo roobni dhufutti rooba sana dandamachuu hin danda'an. Yoo filannoo qabaate filannoon caalmaa ture yeroo roobaa manatti naqu. Manatti naqanii yookaan sharaa yookaan immoo wanta itti uwwifamuu qabu itti uwwisu yookaan mana jireenyaa illee kan naqu jira horii sana rooba sana jalaa baraaruuf jechuudha. Kanaaf amma dirqama sa'aa sanitti filannoon kun wanti godhamuuf yoo wanti akkasii sun hin jiraanne horii sana yookaan immoo hoolota sana rooba jalaa iddoo biratti bakka itti naqan yookaan immoo siree ijaaranii sirriirratti rooba jalaa baasuudhaaf filannoon biraa yoo hin jiraanne roobni yoo turoof hoolonni kun baay'een isaanii hin kufu gaafa kufan hin hollatu. Qilleensi gaafa irra ba'ee hin hollatu waan ta'eef hollachuu sana jalaa baasuudhaaf dikeen baay'ee ho'adha malee isaatiin. Amma ganna akkamiidha yeroo roobni gubbaatti roobu dikeen maal ta'a bishaan hanga dakatti seenaa yeroo sana qabataa yeroo sana hin ta'u itti uwwisuudhaaf. Garuu amma yeroo roobni sirriitti roobne bonni dheera yeroo ture kanatti dikeen kun jallisaa akka jirutti qooradha. Roobni sun jala hin darbine waan ta'eef inni gubbaa sana irraa haramee ho'aa sana keessa dhattee keessaa jechuudha. Mataa isaanii alatti hambistee keessaa dikeen kun baay'ee ho'adha waan ta'eef akka qilleensi hoolaa sana hin hollachiin yookaan immoo hoola sun akka hin hollanne dikeen kun ho'aa waan ta'eef hoola kun achi keessa ciisee horaate qorra sawwannoo jedha. Wanti kun abbootii keenyarraa waan dhufedha. Yeroo abbootii keenyaa keessatti uummata naannoo keenyatti amma malli kun akka malatamu kan godhe keessaa tokko uummanni keenya horsiisee bulaadha. Uummanni horsiisee bulaa kun horii isaa qabatee bakka barbaade deemee qubataa gaafa dhaqee bakka barbaade bakka horii sun citaa argatu qubatu. Sababa horii san jaalatuu fi jireenyi horii san wal fakkaatu jiraata waan ta'eef baay'ee jireenyi san leedha sin dhiphatu. Akkuma horii sun garaa quufa akkuma horii sun jiraatu barbaada waan ta'eef. Horiin kun yeroo baay'ee gaafa harkatti dadhabu falli inni qabu fala tokkotti sana waan ta'eef dirqama kana fayyadama. Baay'een tursan amma yoo akkam jee daqiiqaa 30 hamma sa'aatii tokko kana caalaa baay'een tursiisa. Dhimmi hoolota mormaa gadi awwaaluudhaan dandamachiisuu kanarratti ogeessi fayyaa beelladaa maal jedhama? Godina Boorana Bahaa Aanaadhaasitti ogeessa fayyaa beelladaa akka ta'an Dr. Firaa'ol Waaqoo Duubaa waan jedhu qabama. Ammaan dura waan baratamee miti naannoo biratti argeen beeku kanaafuu yeroo argitti baay'ee dinqisiifadhe. Indigenas naawulee jedha kun sirrii taa'uu amma saayintifikaalii sirrii taa'uu baatus garuu akka furmaataatti qorri akka rakkootti duubatanii jiranii. Kan ammoo ittisuudhaaf tooftaa walii fayyadamee baay'ee dinqisiifadhee jira garuu saayintifikaalii sirrii taa'ee natti hin fakkaanne. Akka saayinsiitti mee maaltu yaaddoo akkamii qabda maaltu sirrii miti yookaan immoo maalti rakkoo kan ta'uu danda'u maalidha jettee yaadda? Faltii keessatti awwaaluun isaanii tokkoffaa dhukkuboota gogaa akkasumas dhukkuboota bakteeriyaa fidanii horii saaxiluu danda'a. Inni kaan ammoo horiin kun socho'uu hin danda'u. Kunis dhiibbaa biraa kan istireesii biraa horii irrattuma. Hinqooqaan tikeetti yoo barbaadan daa'oo yookaan fincaa'uu hin danda'an halkan keessatti yookaan ammoo dirqama qaamuma isaanii irratti
akka deebi'u godha jechuudha. Sun cuftii dhukkubaaf saaxilaa jedhee hubadhee. Tooftaalee akkamii faatu gorfama? Kuni akka filannoo xumuraatti yookaan immoo akka filannoo dhabanii kana akka godhanitti dubbatu. Silaa otoo danda'amee waan akkamii fa'aa otoo fayyadamanidha kan gorfamu. Inni tokko manatti galchuudha. Inni kaan ammoo iddoo jireenyaa isaanii waaroodhaan uffisuudhaan akka qorrii warraan turne gochuun ni danda'ama. Dabalataan ammoo yeroo qorraatti nyaata dabalataa waan barbaadaniif qaamni isaanii ho'aa waan barbaaduuf nyaata dabalataa dhiyeessuu. Odeessa keenya xumuraatiin aadaa fi duudhaa uummata Oromoo keessatti gaachannii fi eeboon meeshaa kabajaaf gootummaa ibsuuf ooludha. Dhiyoo pirezidaantiin bulchiinsa yeroo Tigraay ta'uudhaan ministeera muummee Abiyyi Ahmadiin kan muudaman obbo Geetaachoo Raddaa naannoo Oromiyaa daawwatanii turan. Sagantaa galateeffannaa magaalaa Bishooftutti qophaa'e jedhame irratti gaachanaa fi eeboo akkasumas ororoollee qabatanii mul'ataniiru. Aangawoonni Itoophiyaa namoota siyaasaa garaa garaaf gaachanaa fi eeboo akka kennaa jaalalaaf kabajaatti yeroo kennan arguun waanuma baratamedha. Garuu yeroo tokko tokko ergaa isaarraa maqeeraa jechuun kanneen gaaffii kaasanis jiru. Ofii gaachanni ororoo fi farda eenyuuf kennama? Hiikni isaa hoo maali jechuun ammayyuu ittaanaa abbaa gadaa Tuulamaa obbo Goobanaa Olaa gaafateera. Gaachanni kan durii Oromoonni ittiin waraana seentu. Gaachanni maalirraa tolfama? Tokko barseessa roobirraa tolfama. Waraanni si waraanu goraadeen si qubtu ofirraa dhoowwan jechaadha, ofirraa qolataan jechaadha. Fardarrattis ta'ee lafattis ta'ee ofirraa qolataan gaachana gootatu lolaan. Gaachana immoo nama hundaan kennan. Nama gootaaf kennu gaachana goota loluuf kenna malee nama hundaan kennan. Amma callisanii warratanii kan nama hundaa kennan kun sirrii miti gaachanni. Ulfina qabaa, kabaja qaba. Gaachanni nama dhaqee loluuf moo nama lolee dhufeef kennama? Nama dhaqee loluuf namni amma kutatee waraana isaas qabatee goraadee wannoo isaas qabatee waraana seena. Baay'ee jabaataa abbaan fee bira jatee waraana fullaasu inni immoo si waraanuuf immoo gara jalaan immoo namichi gaachana harkaa qabu sun maal hojjeta goraadee si qurqurta gatanii ittisanu nama hundaan kennanii gaachana. Amma garuu maal argaa jirra duratti isin nunaa kaaftanii turtanii namoota siyaasaa gurguddaa pirezidantii haaraa naannoo Tigraayiif kennaniiru kana dura pirezidantii Eertiraaf kennaniiru isin akka nama abbaa gadaa tokkotti akkamiin hubattu waan kana? Wanti kun ija dura amma hawwuma meeshaa sanii qabanii fi kennan malee gaachanni nama kennamintu jira. Waan qaali'a jechaadha. Gaachanni kun gootaaf kennu. Kanaaf amma wanni namoonni siyaasaa godhaa jiran sirrii mitiidha yaada keessan? Sirrii miti jaalaluma Oromoon qabuu fi gaachanni immoo jaalaluma meeshaa guddaa Oromoon kaleessa ofirraa ittiseen. Ororoon yoo kenname rakkoo qabaa? Ororoon rakkoon qabu. Ororoon kennan. Ororoon amma itti fufiinsa dhala namaatu ofirraa qaba ororoon sun. Kanaafuu itti fufiinsa dhala namaa qaba. Ororoon abbaas yoo kennan rakkinan qabu. Ororoo yuubatu qabatammoo yuuba fa'a qabataa, abbaa gadaa fa'a qabataa. Dargaggeessi gadaan gahinii hin qabatu ororoo. Farda fa'a yeroo kennanis agarra. Fardo maal bakka bu'a? Fardi wanti kennanii beekta. Walitti dhufeenya biyya tokkoo akka wal qunnamsiisu. Fardi kabajamaadha, fardi jaalatamaadha. Oromoon kalee fardaanis lolee jira. Akka malee jaalata fardaa. Ilmoolleen bakka bu'a farda. Ilmoo teetilleen abbaa boor, abbaa shaanqoo, abbaa daalachaa, abbaa odolchaa ilmoolleen bakka bu'a. Jaalala saniif kennaniif akka wal qunnamsiisu jechaadha. Wal qunnamsiiftu jechaadha. Biyya takkaa biyya tokko wal qunnamsiiftu jechaadha. Dhimma kanarratti biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaatti ogeessa aadaa kan ta'an obbo Olaanaa Tashoomaa gaachanni hiika qabu dubbatan. Gaachanni gaachanummaa isaatii olitti fakkoommiin inni qabu Oromoo biratti nama onni qabu nama goota nama saba isaatiif gaachana ta'uu danda'u wajjiniin kan wal qabateeti Oromoon yeroo baay'ee fakkoommi sana kan kaasu jechaadha. Inni guddaan wanta meeshaa sanarrayyuu fakkoommii meeshaan sun qabutu ergaa guddaa qaba Oromoo biratti. Kanaaf amma gaachanaaf eeboon mallattoo yookiin immoo fakkoommii gootummaati jechuudha. Waa'een Oromoo kun sirna gadaatiin kan wal qabatudha. Sirna gadaa keessatti immoo Oromoon lolee ijaareedha qaba. Loleen Oromoo kun gaachana saba isaatii ta'ee keessattuu naannoo Raabaadooritti yoo fudhatte akkaataadhuma birgeedii mootummaan qabu kanaan lola mataa isaatii qaba. Oromoon saba guddaa kan taasise keessaa goota baay'ee qabaachuu isaati. Gootni kun immoo akkaataan ittiin diinarra aanuu danda'uuf tooftaa adda addaa baafateeti Oromoon kan ittiin lolaa ture. Namni farda qabatu tokko nama jabaadha. Farda irratti leenjii guddaa nama qabaatu erga ta'e booda gootni tokko kan inni ittiin goota jedhamu akkaataan qabannaan gaachana isaa akkaataan qabannaa eeboo isaatii kun Oromoo biratti keessattuu jaarraa 16ffaa dudduubachi nu deebisee kan nu ilaalchisu ta'a jechaadha. Namoonni siyaasaas keessummoota gurguddaaf yeroo gaachanaaf eeboo kennan agarra. Ergaa kamii dabarsuu fi? Dhiyeenya kana wantoota hedduudha kan argaa jiru. Kennaan namootaaf kennamaa jiru aadaa Oromoo keessatti haala hin beekamneen qaama biraadhaaf yeroo kennamu tokko argaa turre. Dur Oromoon nama eebbisee waraanatti yeroo ergu tokko
haadholii siinqeedhaa eebbisanii siinqee jala hulluqsisanii darbu. Abbootiin yookaan immoo jaarsoliin biyyaa warri dhiiraa immoo nama gara waraanaa deemu kanaaf eeboodhaa fi gaachana harka keessa kaa'aniiti kan inni deemanii kunis ergaan inni dabarsu tokkoffaan deemi diina kee loli diina sitti dhufe immoo kan ittiin qolachuu dandeessu gaachana kana jedhee ergaa kana qabaa jechaadha. Garuu haala baratamaa hin taaneen tokkoffaa yeroo itti araarri biyyaalessaa bu'aa jirutti tarii araara amma kaayyoon wanna sana bakka araarri jirutti immoo eeboodhaaf gaachanni hin kennamu. Ergaan kun namoota baay'ee birattis wal falmii kaasee ture. Ergaan inni dabarsu kun akkaataatti hubannaan gaachana Oromoon durii kaasee seenaa keessattis duudhaa Oromoo keessattis beekuun alatti dhaamni itti kenname sun ergaan inni dabarsuu fi wanti mootummaan yaade sun wal himsimuu jechaadha. Dhaggeeffattoota keenya odeeffannoo dabalataa hedduu marsariitii keenyarraa kan argattanii Eeliyaas Mulugeetaa ogeessa teeknikaa keenya Eeliyaas Mulugeetaa qophicha qopheesseera. Deevis Masaaroo ogeessa teeknikaa keenya warri ayyaana Faasikaa kabajan asumaan ayyaana gaarii isiniif haa ta'u jennaa torban gaarii qabaadhaa waan nu caqasaniif galatooma iddoo gaarii bulaa.